Jirraa jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya guyyaa har'aa daataa viyuu waliin ilaalla. Yeroo darbe egaa akkuma beekamu variable view waliin ilaallee turre. Achi keessatti name type width fi akkasumas measurement isaa waliin ilaallee turre jechuudha. Tokko tokkodhaan label isaas akkamiin akka value kennamus ilaallee turre. Har'a immoo daataa viyuu irratti tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf kan yeroo darbe guunne kan variable view irratti guunne dhufnee daataa view irratti ilaalla jechuudha. Kanaaf akkuma asirraa ilaalaa jirtan saala irratti akkasumas umurii irratti waan kanaan dura variable view irratti guutame dhufnee asirratti kilik goonee jalaa fudhanna jechuudha. Kana yeroo guunnu immoo maal ilaallaa? Odeeffannoo keenya erga maddoota ragaa keenya irraa guurrannee tokko tokkoon kan nama tokko fakkeenyaaf amma lakkoofsa tokkoffaa irratti kan nama tokkoon guutaa jira. Tokko tokkosaa kan ittiin maddoota ragaa keenya odeeffannoo nuu kennan sana fuunee achirraa ilaallee asirratti guunna malee callisnee guunna miti jechuudha. Questionnaire keenyas akkasumas odeeffannoo maddoota ragaa keenyas tokko tokkoon achirraa ilaallee guunna jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma nama tokko guuteera addee nama lammaffaa irratti haala gaa'ela isaa guutaan jira. Hojii namicha sanaa maal akka ta'es guutaan jira. Questionnaire 2, 3, 4 jedhee jira. Tokko tokkoon deebii isaa kan inni achirra naa kaa'e sanan guutaa jira jechuudha. Kanaaf haaluma kanaaniti odeeffannoo maddoota ragaa keenya irraa nuu kenname tokko tokkoon deemnee guunnaa jechuudha. Yeroo kana guunnu immoo yoo barbaanne value irratti kooddii kenninee jirra waan ta'eef kooddii sanaanis guutuu dandeenya. Mallattoo diimattuu gararraa jirtu sanaan yookaan mallattoo madaalliitti aanee moosaajiiwwan gararraa jiran keessaa mallattoo madaalliitti aanee waan akka chaartiin jira. Isa taane immoo diimatee lakkoofsa tokkoof qubee aatu barraa jira jechuudha. Achirratti gaafa buutan yoo lakkoofsa tokkotti jijjiirtan maaliin isinii ka'a? Kooddii nuti gashine sanaan isinii ka'a jechuudha. Hundisa lakkoofsa 1, 2, 3, 4 jedhee tokko tokkoon isinii ka'a. Yoo qubee irratti guutan immoo barreeffamumaan kallattii maal isinii fida jechuudha. Akka ifa isinii ta'uu fi isinis akka isinitti toletti yookaan akkamiin akka isiniif ifuu danda'utti asirratti guuttachuu qabdu jechuudha. Kanaaf kan yeroo guunnu of eeggannoo cimaadhaan wantoota maddoota ragaa keenya irraa argannee asirratti guutuu qabna jechuudha. Haaluma kanaan gaamma ragaa kan nama 5 guuteen jira. Maddoota ragaa kan nama 5 irratti guuteen jira jechuudha. Kanaaf gaamma gara qaaccessuutti deemaa jechuudha. Yeroon qaaccessu moosaajiiwwan gararraa jiran sana keessa analyze kan jedhu irratti nuu jedha. Analyze irra dhufee descriptive statistics irratti okay ergan jedhee booda gara frequency itti deemaa jechuudha. Bakka itti maramee jiru kana frequency irra ergan deemee booda tokko tokkoonanii isaaniin qaaccessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma diimoogiraafii isaanii fakkeenyaaf namoota odeeffannoo nuu kennan kana haala saala isaanii, umurii isaanii, sadarkaa barnoota isaanii akkasumas gosa hojii isaanii maal kana wantoota isaan ibsu irratti kilik goonee xiyya sanaan as dabarsinaa jechuudha. Erga dabarsinee booda chaartiidhaan fi teebeliidhaan fakkeenyaaf amma baar chaart jechaa jira. Achiin booda display frequency table kan jedhu irrattis kilik goonee gaafa analyze goonu akka kanatti nuuf dhiyaachudha. Fakkeenyaaf amma statistics isaa odeeffannoon namoota irraa fudhate kan waliigalaa naa kaa'ee jira. Saala namoota gaafatamanii dhiira meeqaa dubara meeqa kan jedhus naaf kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf gadi bunnee gaafa ilaallu sadarkaa namoota gaafatamanii, sadarkaa barnoota namoota gaafatamanii, umurii isaanii kan hundumaa tokko tokkoon isiniif qaaccessee kaa'a. Kana booda gara maaliin ka'a? Isa teebeliidhaan kaa'e kana yookaan frequencyidhaan kan jiru kana baar chaartiidhaan ajaje waan ta'eef baar chaartiidhaan naa kaa'e akkasitti naa kaa'ee jira jechuudha. Tokko tokko isaanii kan umurii isaaniis kan sadarkaa barnoota isaaniis tokko tokkoon akka kanatti naaf kaa'e jechuudha. Isa kana tokko tokkoon erga nuuf kaa'e booda
saayizii isaa sirreeffannee gara maalitti geessinaa? Koppii goonee gara woordiitti yookaan gara itti qorannoo keenya hojjechaa jirru sanatti geessinee achirratti ibsa itti kennina jechuudha. Wantoota gabatee kana keessa jiran hunduma isaa select all goonee yookaan kan analyze ta'e kana select all goonee maal goonaa? Gara woordiitti geessinee paste goona jechuudha. Amma koppii godheen jira. Kallattii nama dirqameessan naqa woordiin naqa jechuudha. Maaliif waan asitti qaacessine kana gara woordiitti geessinee irratti paste goonee jalatti immoo maal goona? Daataa qaaceffame kana maal goona? Jechaan jalatti ibsina jechuudha. Amma asii dhufee paste gochaan jira. Kunoo irratti paste naatee jira. Erga paste naatee booda kana jalatti tokko isaa jalatti maalin godhaa? Nan barreessaa jechuudha. Qaacessa argadhe yookaan firii isaa kan argadhe kana kan gabateedhaan kan jirus giraafiidhaan kan jirus jalatti maalin godhaa? Akka inni wal simuu danda'uttan jechaanan barreessee ibsaa jechuudha. Jechaanan barreessee ibsaa akkuma daataa irraa argamaa jiru amma kan asirratti qaacee jiru maalidha? Deemogiraafikii isaanii yookaan immoo haala dhuunfaa namoota gaafatamanidha jechuudha. Amma gara maalittan dhufa? Gaaffilee naaf dhiyaatan sana gara qaacessuuf tan dhufa jechuudha. Deebii naaf kenname. Fakkeenyaaf amma gaaffiin gaafadhe keessaa qorannoo kan wal qabatee tokkoffaa irratti tapha kubbaa miilaa ni jaallattaa kan jedhu eejee yookaan lakkiidha waan ta'eef isa sana asirratti naa qaacessee jira jechuudha. Lammaffaadha jechuudha kun. Kanas gaafa naa qaacessu gabateedhaan naa kaa'ee jira. Asitti giraafiin ajajee paayi chaartiidhaan ajaje jechuudha. Paayi chaartiidhaan waan ajajamee fi akkaataa fedhee keessaniin isiniif ta'a. Isa jalattis maal gootu? Tokko isaanii jalatti maal gootu? Ni qaacessitu yookaan isa qaacee kana jalatti himaan ni ibsitu jechuudha. Akkasiidha. Haaluma kanaan ammas maal goonaa? Select all goonee erga koppii goonee booda eessatti geessina? Gara woordiitti geessina jechuudha. Amma akkuma xiyyi yeroo shan garasitti geessu asii kilik gootanii garasitti dabarsuu illee ni dandeessu. Garanatti illee deebisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf sirriitti bifa xiyyeeffannaa qabuun akka kanaa yoo hojjettanii sirriitti ragaa qulqulluu ta'e tokko haala gaariidhaan qaacessuu ni dandeessu jechuudha. Haaluma kanaan yeroo qaacessitanii firikweensiidhaan gaafa baastan, firikweensi jechuun gabateen sun gaafa kaa'amu gabatee keessatti lakkoofsaan isinii kaa'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf amma dispileey firikweensi teebil kan jedhu kana irratti yoo cuqaastan ta'e maal ta'a? Chaartii qofaan isinii kaa'a malee gabatee keessatti isinii kaa'u. Kanaaf hunda isaa irratti gochuun dirqama ta'a jechuudha. Haaluma kanaan gaa hojii kana gaafa hojjettanii irra deddeebiitanii yoo hojjettan yookaan yoo shaakaltan bifa salphaa ta'een hubachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaaffii biraa kan amma qaacee jiru lakkoofsa uffannaa keessaa kam jaallatta kan jedhu bifa paayi chaartiidhaan asirratti qaacee jira jechuudha. Inni cuquliisi kun warra lakkoofsa dijiitii tokko jedheedha. Magariisi immoo lakkoofsa dijiitii lama warra jedheedha jechuudha. Kanaaf gaama haala kanaan ammas tokkoon deemtanii gaafa qaacessaa deemtan select all gootanii koppii godhattanii eessatti geessitu? Gara woordii keessanitti geessitu jechuudha. Irra deddeebiidhaan hunda isaas si'a tokko ol duukaa qaacessuu illee ni dandeessu jechuudha. Isa kana waan ta'eef kana karaa kana bifa salphaa ta'een hojjechuu ni dandeessu.